عليكم أكم جرت فيادا كن ولو نيوز نيتورك وديسالي في أكسمس كوبي الدادا كوبي سودان كسيني بيكم har'a qophii har'aatiin hegeree walloodhaa kan nageenyaatii fi kan eenyummaa akkuma kana eenyummaa tursiisuu jedhuu fi dhiheenya kana waan ajandaa social mediaadhaa tahee ture tokkotu jira. Saniinis wal qabatee afaan qophaa duun taane eenyummaan hacuuccaan gulbataan yookiin humnaan haala nageenya isaadhaa bakka hundatti sodaachisuudhaan namoonni mirga gaafatan akka hin gaafanne sodaan lafarratti bal'atuudhaan wanti adda addaa haga godhamaa tureera. San keessa tokko inni jabaan waa'ee nageenya biyyattii wal qabatuuti. Nage amma yeroon waa'ee afaanii waa'ee akkasiidha mirga gaafachuudha namni tokko sodaa keessaa dura baheeti waa'ee mirgaa waa'ee afaanii waa'ee akkaataa hojii adeemsisuu hojiin eenyuuf akka kennamu dhalata godinichaati moo warra godina ollaarraa dhufanii kaleessa gariin isaanii shawaa kaabaarraa dhufanii shawaa kaabaa kan Amaaraa kilil jala bulu yookiin naannoo Amaaraa jala bulu gariin isaanii immoo wallo kibbaa irraa dhufanii gaafa dura wallo kibbaa haga zoonii keenya jalaa hillee aanaan tokko kan afaan Amaaraa haasa'u bahuu qaba jedhanii warra dhaabbatantu ilmaan isaaniitis ta'e isaan har'a nuti dhalata magaalaa kanaati dhalata biyya kanaati jedhanii immoo hojii qabu. Ammaan dura akkuma yaadatamu yeroo tokko Ahmad Sawwaan jedhee yaadadha interview irratti naannoo Amaaraa deeme zaraayiten qaxare naannaa qam jedhe. Akkas jechuun namni afaan Oromoon beeknes kan gara biraatti dhufe kan dhalataa godina saniin taanellee godina san hoogganuu fi hoogganuu danda'a jechuudha jarri keessatti qabaachuu mirkaneessaa jechuudha. Kana mirkaneessaa garuu godina sanii dhalatee afaan Oromoo yoo afaan Amaaraan beekne gara biraa deemee qacaramuu kan dandeenye ta'uu kana ajandaa keenya har'a. Kanaafuu waa'een ajandaa afaanii osoo nageenyaaf nami keenya gadi bahee galuu aanaa tokko deemuudhaaf dararaan dhibbarra gahu yeroo isaatti jettee ibsitaa moo namni gaafa kufee lafa jirus bakka isa nyaatiin uma hooqata isa jedhasanitti amanta. Wallahi keessattuu wanni dhiheenya kana waa'ee afaaniitii waa'ee eenyummaatii wal qabsiisamee gadi bahee waan hedduu tokko nama aarsusii waan irrattis callisamuu qabu mihi jechuu. Keessattuu beeksisa yookaan immoo ibsa dhiheenya kana bulii lama mokkana qaqqabee dhiyengadda ibsa bahe tokkotu jira. Haa ta'u malee ibsi suni taarikiin itti barraa'e yookaan immoo guyyaan inni itti barraa'e suni irrattis ibsan godhamne jechuudha. Sanuma ta'eetuma waajiraaleen mootummaa hagis heddummaatu afaan Oromoo lagachuu jechuun godinni tuni jirti. Godinni kuni mirgi godina kana ofiin of bulchuudha. Godinni kuni ofiin of bulchuun kan kennameef kennaamni jechuu qabsoodhaan dhufe. Sanuma ta'eetuma immoo mirgi heera mootummaa irratti isaaf mirkanaa'e suni amma itti hojjechaa jira yookaan of harkaa qaba godinni kun yoo kan jedhamu ta'e gaafii jala waan nama galchuu jechuu. Maaliif jennaan godinni kuni godina ta'uudhaaf waan naannoo sanirraa waan addasa godhu qabaatee wanni addasa godhu suni tokko adda dureetti afaani. Lammaffaa aadaa. Akkasuma duudhaa fi safuusaa akkasuma waan aadaa isaadhaa ka durii san godinni kun godina ta'uudhaaf waan naannoo Amaaraa sanirraa addasa godhu of danda'a ta'uu isaadhaa mirkaneesseeti achirratti barnootarraa kaasee mana murtiirraa kaasee waajiraalee hunda keessatti mirga afaan isaa fayyadamuu mirga afaan isaa saniin tajaajilamuu guutuutti kennameefii jira jechuudha. Har'a garuu suni irraa mulqamee sadarkaa godinichi afaan hunda afaan Amaaraatiin tajaajiluu bira gahu jira jechuu kan hafee jiru waajiraalee muraasa yoo ta'e jechuun hunduu kan harka isaaniitiin chaabbaa sumuda mataa isaanii irtiin irra dhaanii ibsisaan baasan waajiraaleen godina san keessa jiru hunduu kan afaan Oromoo lagachaa jiru ta'uu isaadhaa mirkaneessaa jechuu. Kun maaltu barbaadamaa jira suutaan uummata kana amaarummaa fudhachiisu yookaan immoo amaaromsuu kan barbaadamaa jiru humnaan yaalamee dadhabamee jira waan ta'eef. Asirratti waan nagahe tokkotu jira karaa keessaatiin namoota har'a aangoo irra jiranii fi waajiraalee adda addaa keessa jiran yeroo maqaa isaanii waamuu fi yeroo eenyummaa isaanii ibsan fira ilma eeshumaa ilma adeeraa akkasumas obboleettii haadha warraa maarroo waan akkasii fuudhanii wal keessa galchanii gosuma tokkotu nu bulchaa jira isa jedhu. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni akkasii sun bahee kan dubbatamuu jalqabe shukkuchaa bakka lamatti jarri lamman warri kalee bulchaa turee fi warri har'a abbaa taraa jedhamanii dhufan godina keenya kana keessa wanni akkasii tokko uumameera. Jara santu dubbii kana hedduu ol kaasee haasaa jira amma
afaan oromoodhaa gaafii keessa sheeneeraa bara akkasii ol tahaa ture bara kanarra kanatti gadi bu'aadha haga jechuudha waan adda addaa tokko kaasuu kaaniidha. Haa ta'uuti as keessaa bu'aa uummati qabamuun qabu jarri wal himuu fi waan wal saaxiluun isaanii uummataaf waan bu'aa buusu tokko qaba. Afaan har'an miti kan jalqabe wanni kun waan har'uma kana murtii wahii darbee har'arraa qabee afaan oromoo hangana ta'uu qaba yookiin hangas ta'uu qaba jedhanii murteessan qophaa duun taane ammaan dura waajiraalee kanaan qaamaanis deemee argan jira akkamitti akka jiraatamu argan jira. Bakka tokko tokkotti ani dadhabina ta'ee yookiin namni keenya hojii hin fedhu jechuu waan tokko tokko yeroo ammaan dura ni dhagaha. Namni keenya mindaa xixiqqoodhaan hojjetuu hin fedhu yoo barate amma dhalataa godina keenyaa ta'e barate godina xixiqqoo keessa bulchiinsa gandaa fakkeenyaaf maqaa dha'uu hin barbaadu magaalaa Kamiseedhaa 2-3 tokko dhaqee waan akka mana qopheessaafa barsiisota yookiin namoota Oromiyaadhaa argeen jira ammaan dura. Egaa yoo warri godina kanaa dalaguun barbaanne bakka san dhugama warri Oromiyaa nama afaan Oromoo danda'u abbaa barbaade haa ta'uti nama afaan Oromoo danda'utu waan san dalaguu qaba. Haa ta'u malee dhalataan godinichaa eessa dhaqeeti namni bakka biraatii dhufee bulchaa isa kana immoo warri Bahar Dar kasasuu turan Ahmad Saniin warra Oromiyaa irraa dhufetu biyyattii bulchaa dhalati biyyattiidhaati Oromoo miti jedhamee ari'amee jedhanii isaa suni fakkeessanii haasa'anii achirratti obboon keenya kan gosa laallee yookiin huzarii isaa laallee qacarreen beeknu jedhe. Kana jechuun dasee his dhufu eessaa his dhufu waraqaa eenyummaa magaalaa Kamiseedhaa qabaannaan yookiin godina sanii qabaannaan akka barbaadetti qacaramuu danda'a jechuudha. Kana qophaa miti. Waajiraaleen amma maqaa dhaaman suni xiqqoo tokko yerootti qabdee ilaalte minishaa godina keenyatti minishaa eenyutu minishaadha. Waajira maqaa dhaaman keessa waajira minishaa fa'a. Minishaa namni magaalaadhaa minishaa ta'ee agartee taati. Akkamitti afaan Amaaraatiin ajajan. Waan kana jedheef torbaan lamaan yookiin baatii tokkoon ta'a. Kantiibaan magaalaa Kamiseedhaa minishoota walitti qabdee hundi isaanii kan dalgoo hidhatanii fi kanuma beeknu sanii qotee bulaa Wallooti. Oromoo Walloo yoo aanaa tokko irratti xiqqoo ta'e malee afaan Oromootiin beekan. Afaan Amaaraatiin beekan. Dhiifama. Afaan Amaaraan beekan. Kanaafuu ishiin dhaabbattee garuu afaan Amaaraatiin kajiillee የመጣችሁ ከደቡብ የመጣችሁ ከሚሴ ሀገራችሁ ናት jechuu turte. Kamiseen biyya keessanii bakka barbaadan jillee isin dhuftanii warra jillee dhufee fi warra dawwee fi harxummaa fi qorri irraa dhufe afaan Amaaraatiin itti dubbatuun maaliif barbaachise? Kan idaa dhugaattuu gandichi minishaadha yookiin biiroo minishaa sanii kan jedhame sun. Biiroo minishaadhaa baaga kan qawwee baatee achi dhaabbataa jiru Oromoo keenya ta'e afaan Amaaraatiin akkamitti ajajan isa jedhu xiqqoo takka ni ulfaata. Waa tokko xiqqoo takka haasaya kee duraatti of duuba si deebisuu barbaade waa'ee dalagaa nami keenya dalaguun fedhu jedhanii isa jette sana irratti si deebisuu barbaade. Maali yoo jette bakka tanatti nuti rakkoo ni qabna rakkoo ofii beekuun furmaata fuula duraatiif si barbaachisa. Ijoolleen keenya xiqqaarraa haga guddaatti durirraa haga ammaatti ani waan qabatamaa tokko si haasaya. Ni tuffanna dalagaa ni tuffanna. Ilmi abaluu bakka kana dalagaa nuun jedhama. Ilmi abaluu kana dalagaa isuma dandeettii qabu. Waan kana yeroo isaa eeggatee isteeppiidhaan sadarkaatti kan itti ceehuu danda'u dalagaa ni tuffataa jechuu nami keenya. Sadarkaa xiqqoo irraa jalqabee sadarkaa yeroo eeggatee bakka barbaachisaa san gahuudhaaf obsas ittiin qabu dalagaa san ilmi abaluu kana dalaganaan jedhanii waan jedhu takka waan xiiqii waan jedhan yookaan darraa waan jedhan takkatu jira nama keenya keessa. Wanni suni baay'ee nu miidhe. Fakkeenya tokko sii kaasa. Magaalaa akka magaalaa baateetti ijoolleen baateedha irra hedduu nama biyya alaa kana deemaa jechuudha. Garuu baateen biyya dalagaa taate saayintiin darraa fi dasee zuuriyaa fi yookaan immoo lafa fageenyaa dhufee baateen biyya dalagaa taate baatee irratti dalagata. Suni maali ta'e? Baatee ni amaaroomse. Bakka sana akka isaan immoo abbaan biyyaa immoo mindaa birrii 2,000 jedheen dalagaa Saawudiin deema yookaan Jibuutiin deema jedha. Kimoosi. Amma maaltu ta'e? Magaalaa kana keessatti saayintiin dhufee jarikaan baachuurraa kaasee mannaarii keessa dalaguurraa kaasee kophee xarraguurraa kaasee achi keessatti maandeffatee lafa qabata. Isuma achitti tattaaffatu achumatti mattaawaqaa argata. Isuma achitti jedhuuti achumatti abbaa biyyaa tahee lafa bitatee mana ijaarrata. Booda maal godha namni suni bulchiinsa keessa isheena. Bulchiinsa keessa gaafa deemu. Isheenuu dhabe abbaan isaa inni barate 30 har'aa dhufee asitti barate.